السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. ورحمة الله جبتوا وبركاته. كم يا كيسني. نجا بعض في ناجر ثاني. جرى والله أرى تيك توك أروتا في فيسبوك أروتا نباري والجاي أسكت. S8 plus باطا. A6 plus K84. باي زمان برمنيرين كل اللي والله إنما جاي بعد أنا دو جالت داني بيتا ديو أنا بكا جري مالين دعوتو جندا ولا راجل لسنا مالي. ايه. منير دو نما غاري تولي بيتا دراني ني باركم الله ما دقنا ما فا فيسبوك كان رت فيسبوك أنا ما فا نما قديسا وفي اللي سوتشي بريدا كذا كيستو أنا نجولة سودا ربيعتي ونفع دقر بيتا جل كمان من فيستال وفتيسا الله ربي. أنا والله نبارو تارجي جنان فتي على نزرتي لك أدرس نجدته مسين زيارة ده وسين أجمعني وايد دقر سزارة كان اللي Maalin balleesse dhiyoo tana maalin balleesse? Girri bakka girri littiin argaa yeroo baay'ee Laa yeroo lamaa sadii na tuqeellee nallee arrabsee Nasrii ani deebisaan deebisneefi bakka hedduutti amma durallee komantii natti hin kennitiin jee waa daddarbate ani deebisaallee hin deebisneefi bakki anaafati girriin itti wal qabine. Siin jedheen beeku ani gaafa wannaa sambicha malee gaafa mana asalii sambicha yaada kiyyarratti. Laa maali na beekta bakki anaafati itti wal dhabne rakkoon qabu ani naaf gala ati Dubaay jirta naaf gala garuu abbaan fedhe naa jibbu abbaan fedhe naa jaalatu Nasrii egaa yeroo lamaa sadii wanta jette nama maallaqa shamarranii nyaate ani waa'ee janjanatti bite keessaafuu hawaalaa abadan mormaan namu rama malee jalaan hafu kanatti hin beekama kana girriin kiyya katti wanta jenne sarrakkoon qabu namni kun shintibeetii biyya dhabaa kana dhiqee fida garuu namni tokko amaanaatti kannatee hawaalaa naannoo kee jennaan naquma qabaaf abashatti ergutti irraan oromoo ergachuu irra natti tola. Kanuma bakka girriin kiyya kabiraa hin jiru dhiifama akkasitti naa hubadhu waan biraatii miti. Okay sanuma. Maashaallah kagaaritti of explain goote. Hedduu bareeda. Innaa sun sanii amma mee haadha faatee maaltu jira waan zaaraatti wal qabatee. Nasrii maal dandeen gadda sitti nimne moolaatti gaafa tiniidhaa sani gaafa Boruu miree sa'aatii eessatti akka ta'ee fi sa'aatii meeqa akka ta'eedha. yaa sabtiidhaa gargaarsa zaaraatitu jira jettee sitti himtee turte guyyaa sammee atillee qalbiin kan kee biiziidha olii gadi fiigarta waan ta'eef understanding goone natti fakkaata. Guyyaa beekeeraa kaleessa iyyuu mana asliitti illee dubbataa turree sa'aatii fi mana tiktokii eenyuutitti gootanii bifa kamiin gurguddanii. Mana iluutti qabatanii mana iluu jedhama. Mana iluun faatii jechuudha. Moollaayitti faatii jechuudha. Manuma duraanii manuma maakiititti jechuudha. Achitti qabatanii waan dandeenyuun achi bira dhaabbannaa achi sappoortaa goonuu muyyattiin tun asiin durallee akkanuma miidiyaa irra baatee hin beektan jechuudha. Ana caalallee isinii dhiyaatti. Ana caalallee isinii walitti hariiroo qabdi. Kanaafuu jechuudha asiin durallee akkuma isin argitan san jechuudha waggaa tarte jechuudha dhibeen isii kun dhibee yookaan hadha yookaan kaleessa osoo hin taane dhibee waggaa sadi duraati jechuudha. Wallahi Zaaraa hadha gaafa duraa kaameraa dura beennu san jechuudha. Zaaraa gaafa duraa kaameraa hin sodaanne tan sani hadha daqiiqaa takkaaf kaameraa afuun dhaabachuu hin dandeettu hiriyaa ta'e sanitti bilbiltee ilaaluu dandeessa jechuudha. Wallahi guyyaa hadhaa kana naa bilbiltee imimmaan qabachuu dadhabe. Fuulli kun irraa dhumatee foon qaama isii kun hundi irraa dhumatee jechuudha. Daaraan kun irraan bahee jechuudha. Osoo hadda gachiiftee duute maal taate jedhamee waan gaafatamuu miti jechuudha. Muyyattiin tun garuu nu malee nama biroo hin qabdu. Haadha faatee mubaarik olgalchi mubaarik harkisi. Nu malee nama biroo hin qabdu namni galuu barbaade yoo argate hin galchaan nama harkisa naan hin jedhinaan. Namni galuu yoo barbaade abaaboo filaaworii akkuma Nasrii akkuma asliidhaa yoo wanni hin galchaa malee nama akkana isin jedhee harkisa natti hin tolu. Kanaafi Dengada jechuudha iluun faati jechuudha mucattiin amma haati ijoollee gaafa duraa sunillee hin jirti ni beektanii jechuudha osoo sun jirtu iyyuu garuu tun emergensiidha dirqama nurratti dirqama gargaaramuu qabdii guyyaatti lakkoo hin qabnu yeroo itti qabuu hin qabnu jedheetiin iluun faati jechuudha makiillee sheeritti goone manuma kiyya kana keessatti haasayanii sabiti qabanii jechuudha sabiti amma boru malee kaboruu kanatti jechuudha dhijimaa tamiti kaboruu kanatti jechuudha ka guyyaa boruu kanatti jechuudha.
qaban akkuma sa'aatii afur irratti jechuudha galgaluma ni beektanii namni kan itti wal gahuu kan itti boqonnaa fudhatu galgala san irratti qabanii atillee nasriin siin hiriyaa fatiyaan illee asliin illee namoonni hundinuu yoo jechuudha warroota yookaan ana caala isiidhaanii hariiroo qabdanii waan kanarratti ana bichatti hin laalina asiin durallee akkuma argitan gargaarsa maqaa gargaaramtee ammallee kunillee akka akkas jalaa hin taane waan dandeettaniin bira dhaabbadhaati sappoortii godhaati takkittii tana ijibbaata du'aa imimmaantu bu'aa jedhan sanii osoo boru waa taateeti gara nyaatti isinirraa hin dhabdu amma suuraa isii poosti godhuu hin ooltanii waan boru gootan san hadda godhaa fi osoo jirtu booyaa fi isinin jechuun barbaadan. Nafaatee wallahi galatoomii ani bakkummaan ani sirraallee qulqulleeffatu barbaadee beektaa warra akka yeroo moollaayitii fa'aan hedduu itti amanallee ijoollee warra kabajjullee gaafa duraa yaadattanii gaafa asli fa'aa waliin taanee gargaarsisne maqaama isii finnee miidiyaa irratti qilleensisa dhoofsisne malee uummanni hin gargaarree birrii miiliyoona tokko jedhanii yoo herreegnu birriin 8,809 galee fi kanaaf ebaluun deeggarsisneen maqaa hin qabu beektaa qalanneen sonaa miti sonni mana keessa jedhanii maqaa mucattii sanaa ammallee yeroo lammaffaa finnee miidiyaa kanarratti yoo ka jedhanii deeman taate sirrii miti yoo ka qarqaaramuu barbaachisu taate dhugamatti onne irraa uummanni waadaa galu kunillee waan jiru haa godhaniif irra caalatti ammoo wama harka irratti namni kennu kana karaa kaashaappii zeeliin illee ta'ee oma jiru namni waa walii waan daddarbuuf waan qabatamaa ta'e tokko waan dhugaa jechaadha. Seegalee dhugaa dubbatu maqaan nama dhuunfaa kun baay'ee ulfaataadha. Nama tokko qarqaarsisne jedhanii uummata hagana baay'atu kanaaf of fidanii dhufanii yoo dhugamaan qarqaarsi sun hin godhamne yoo deeggarsi namni waadaa galee qofa kadhiisu yoo ka biraan hin geenne wallaahi ulfaataadha baay'ee garaa nama nyaatti. Zaara namoo dhugaadha akkuma tettee nu waliin saahiba yeroo dheeraati. Anammoo nattu asan bisin kalooftaa gamma waa rakkatti kana natti hin dhiyaattu nalleen dubbistu beektaa maaliif namni gariin garamuu fi kanallee namatti illee himatuun barbaadu. Seegalee saahiba dhugaa yoo nama waliin taate waan haa godhu jechuun baay'ee sitti ulfaata. Zaara amma osoo du'aa jiraatte anaan waan akkanaa rakkadhe nasri waan akkanaa naa godhu naan hin jettu guyyaa takka jechaadha. Osoo yeroo dura yeroo nagaa nama gaafatu ziyaaraa salaama taate akka gaariin nu bilbiltii akka gaariin nurra naannoftii anallee hawwiillee nama gaddaaf gammachuu hedduu keessan nu waliin dhabtee nu waliin dabarse. Amma immoo yeroo ofii rakkatte kanatti ammoo namatti iyyuu asin kalooftu maaliif namni waan masiin nama dubbista dhuftee waan rakkattee yookiin ammoo waa barbaaddee na dubbisaartu isin jedhu itti fakkaata beektaa namni uf shakka yeroo akkanaa kana jechaadha. Kanaaf anama mo'ettiin tun maanatti illee dhiyaannee maanatti illee himannee jechuu hin danda'u hin hubadhaaf waan ta'eef rabbiin fayyaa isii guutuu isii haa kennu nullee isii waliin dhaabannaa anillee yeroo sanitti keessaanillee naa bilbilii osoo even illee online irrallee hin jiraannee dhufnee waan dandeenyuuf waan rabbi nu dandeesseen bira dhaabannaa. Isinillee ilmaan Oromoo yeroo baay'ee yoo namni wayii waa ta'e gaafuma inni du'e gaafuma inni waa ta'e qofa piroofaayilii nama godhatu osoo hin taane dhugama. Gaafuma namni jiru akka amma Muniir Faati godhan kana piroofaayilii irra nama godhatanii jirama isaa kana haa dhaqqabannuu jechuun namummaadhaa beekumsa. Kanaaf warri yaada kana kaastanillee warri yaada kana hin utumne jettanii biyya alaa keessaallee ijoolleen teenna waliin dhaabanne ta'u wallaahi rabbi sinaa kabajuu rabbi sinaa jaalatu. Dhugaadha deeggarsi Oromoo kun hin baay'ataa miidiyaa kanarra uumama deeggarsaati ammoo fayyaa namoo daanyaa rabbii teetti Oromoollee yoo mammaaktu namni wanti guddaan ni'imaa caale wallaahi wanti akka fayyaa addunyaa kanarra hin jiru. Irra caalatti hundi keessan adada soomtanii salaantaniin amantii keessaniin du'aa kadhadhaa fi rabbi fayyaa isii guutuu isii haa deebisuu fi osoo fayyaa qabaattee isiinuu mucattii dalagattee nyaattuu dalagattee ofirra dabartee namallee qarqaartu turte har'a fayyatu sakaalee lafatti deebise waan ta'eef kana akkasitti akka hubattanii fi bira dhaabattanii isiniin jedha galatoomaa waan jiruun wal bira jirra guyyaa boruu isin jedha sa'aatii bichaa hin dagadde na yaadachiisa. Sa'aatiin akkuma duraa sa'aatii 4 inshallah sa'aatii 4 sa'a 3 galgala akkasii. Okay, akka bara 4 jecha. Akka Itoophiyaatti zaasa kan qabu walii qopheettanii wanta jettaati. Akkasii namni bakka jirtanii Ishaayii Itoophiyaa
yaa Arafate. bakka jirtanii isinillee jechuudha lubbuu ofii teessan qofaan hirmaachuu osoo hin taane ofii keessaniifillee namoota itti dhidhiyaattan akkuma dheengadda kunoo gaafa gargaarsa uummata keenya shirkaa obboleeyyan kan kee hiriyoota kan kee dubbiftee birrii takkallee haa taatu lamallee irraa haa taatu fuutee jechuudha oo xiqqaate birrii 50 meeqa fuutee ni gara biyyaatti galchitanii waan akkan isanillee nuuf godhaa isiniin jedha an garuu haga kan koo haga danda'uun wallaahi ijoollee obboleeyyan kan koo keessaanitti boohee keessaanitti haasa'ee jechuudha. Hamma danda'ullee godheefii jira. Hagattii tanaayyuu jechuudha dhugaa rabbii daqiiqa takkaaf nama dhaabbachuu danda'uu fi miti zaaraani bilbilii fi nasrii maaliif namni gaafa kufee gaafa dadhabe kanuma dhaabatutuyyuu ol jedhee gad jedheetiin ol qabaa jechuudha. Gaafa ansi biratti kufee simmaana bira dhaabatutuyyuu ol jedheetiin ol na qaba malee aniin kufe suni ol ka'eetiin ol sin qabuu jechuudha. Kanaafi dawwalaa fi hawwiinis obboleetti isii turtee gaafa rakkoo turtee warra sirri walitti dhiyaatan turanii dawwalaa fi amshiir jedhaanii amshiir jechuun keessaniin iyyuu mallaqa caala hadha nama naa dawwalee eessa jirtaa maalirra buute naan jedhu iyyuu dhabe jettee wallaahi himimmaan kana bootti zaaraan hadha fiizikaala kana qabdu meetti dawwaliiti viidiyoodhaan laale wallaahi fuula isii keessa laaluu sodaattaa jechuudha fuuluma isii kana keessa laaluu fiizikaalli hundi irraa dhumatee jechuudha argitanii namni jechuudha fayyaani. Daanya rabbiiti jabaa hunda sakaalti hayyuu hunda sakaalti ka hinjira jedhe hunda sakaalti ka anatu jabaadha jedhe hunda sakaalti jechuudha zaaraan gaafa miidiyaa kanarra jirtu yookaan haga kiyyaayyuu haga asliitu hanga hafarsootu hanga namoota tokko tokkootuyyuu nama hin quudne jechuudha margi zaaraan irra ejjattuyyuu ol jedhee nama hin quuqu zaaraan guyyaa takkaaf nama zanneessitee hin beektu guyyaa takkaaf namni zanni itti badee hin beeku jechuudha afaan isiiti bayanii jecha hamtuu takka namaan jettee hin beektu. Guyyaa takka jechi badduun takka jechi namni itti qaanfatu afaan isiitii bahee hin beeku hundi kennaayyuu ni beenna garuu hadda bakka isiin kufte kanatti yoo irra dhaabannee nuti oli hin qabne hundi kennaayyuu lakkeen akkasii yookaan ammoo waan akkasiiti inshaallah jennee lalaafifneet hin jenne ammallee maqa badii ta'aa jechuudha maqama badii homa gaafa duraa maqaan isiitti xuraa'e san qofa ta'aafi jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu amaana rabbii isinitti haa ta'u namoota beektanillee keessaan dudubbisaati. Itti haasayaati birrii shayyoo taate isiidhaaf waan guddoodha. Kiniiniin fayyaa takkittiidhaa daqiiqa takka yeroo takka isiin liqimsitu birrii 1,000 bitamaafi. Kasanii oliinis bitamuuf jira jechuudha. Muyyayyoon tuyyoo akkasitti bira hin dhaabbanne boru gaafa isii waa taateetiin jette asirra finneetiin bicha irraa boonnee akka haa caaluudha. Baraa waggaadhaan nama du'e bichaa poostii godhu kun amma haa caalu wanni godhaafii jiran hin jiru awwaardii isaa jedhanii maal jedhanii yaadannoo isaa jedhanii hagas dagatanii gaafa kaanii jechuudha. Jaalalleen illee walan qafanii ta'aniiti sirbuma isaa wal affeeranii jechuudha. Argitanii akkana qofa ta'uu hin qabu haguma jirtu haa gargaarru. Wallaahi dhugaa isin hin jedha zaaraa ol bahi miidiyaa irratti naa gaafadhu naan hin jenne. Sagalee isii isin dhageessisuu danda'a keessaanillee isin erguu danda'a. Ana miidiyaa irratti nan baasini homa kiniiniidhaaf bishaan hin bitadheetiin itti liqimsu hiriyootuma kan kee naa gaggaafadhu. Namootuma itti aantu naa gaggaafadhu. Ana miidiyaa irratti nan baasin hamilee kiyyatu na cabaa. Osoo dhibameeyyuu ani hin fayyu borumaan naan jedhan gaafa nu gabbahee uffadheet hin dubbadhe maan naan jedhan waan jettutu qalbii tiyya keessa na jira hin dubbatinii naan jedhaa turte dhugaa rabbii isin hin jedha miidiyaa irra baateetiin hin haasayinii homa dandeettu namoota dandeettu naa gaafadhu jedhaa turte hadha nama danda'u bichaa yoo gaafadhee fi nasrii bichaa gaafadhee nasriin $50 kan erguuf yoo ta'e yookaan aslii gaafadhee $20 kan erguuf yoo ta'e. Ribee mucattii tanaa yaala argataa jira argataa hin jiru jechuudha. Wanni takka wanni isiin godhachuu dandeettu hin jiru taaksii irraayyuu hin haftu oovarii irraayyuu hin haftu jechuudha. Kanaafan jecha gara miidiyaa kanaa dhufee dubbadhe malee anis dubbachuu waa miti. Wallaahi gadi akkasii hin qabu ani. Anti waan dandeettan godhaatu jechuudha. Waaqeetii bilbilee fi jira dubbachuu hin dandeettu. Si deebisa yeroo jedheeni bilbilee fi jira dubbachuu hin dandeettu waan ofiittu bilbiliif naan jedhee dubbiseeni baay'ee dubbachuu hin dandeettu xiqqoo ture ammootu yaala haasa'uu hin dandeenye na fakkaate si deebisa jettee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hojiirra waan jiruuf seena iyyuu agarree dhafaaxee. Naasii galchee haasa'e itti fufi. Galatoomi asummaan bagan galchite uummanni kun baay'ee nama galchuu nama quban qabu. Dhugaadha mucayyoo tanaan durallee akkuma kana miidiyaatti baasanii namoonni gargaaranii tumaanii
agisiisa alfachiisaniitiin duba deebisallee hin beeyna. Anuu gaafsanii nama gargaarsiisa irratti hirmaate keessaa tokko namuma risiitii itti erguu dhabee ijoollee yoo takka asuu darbee jirti isitti ergee isiidhatu waa ergee fi iyyuu namni kenna akkaataa isaan waan isin hojjetu especially warri social media jiru kuni waan isaan hojjetan hangalu ani kanaafuu umcee tana gargaara nama biraatti fuuni jibbaachiftanii nama fayyaa qabu ni jibbaachiftanii gargaara bira dhaabadhaatii hamilee isii jajjabeessa kanuma isin jechuu barbaada maaliif miidiyaa irratti dhufteetiniin yoo miidiyaa irratti dhufteetiniin jette miidiyaa irratti dhufteetiniin gaafa jetteetiniin jette wannaa taati miti miidiyaa irratti dhuftee warra geema taphachuufu dhufanii taphatanii nama arrabsanii manni jedhamu wanni kun isiin geema taphachuufi miti uuma fayyaan uuma rabbiiti fayyaan qabe malee yookiin immoo dandeettiin isillee yookiin wanni godheetii miti waa rakkatteetii miti rakkuni rakkina waan rabbiiti namni immoo miidiyaan dhuftee isin jedhee isii kumatu ofuma fayyaan qabne jechuu barbaada jabaadhaatii namni waan biraatti fuu waa'ima guurtanii jirana waan qabdanii bira dhaabadhaatii akkisiin yaalamtu godha akkisii yaalii argattu godha isin jechuu barbaada anillee akkuma yoo akkaawuntii ka duraanii san taate sanumarratti waan danda'uuni waan darbaa fi isin jechuu barbaada. Akkaawuntii anas erga amma keessaan nas erga. Ayyoo mara koo qabu Muniir bakka na dubbisi atilla dubbisillee mee atilla biidira har'a fiida malee atilla dhiise booda dadhabne sillee na dubbisi bilbila kee Ilataanii ammoo warra miidiyaa irra jiru warra miidiyaa irra jiru warra maalii ka jedhani gaafa namni du'ellee gaafa namni bu'ellee gaafa namni dhalellee gaafa namni dhalchellee ijjeessa jirti feemasoota irra jirti keessattuu feemasoota kaayiroodha argitanii keessattuuyyuu bakki amma ijoon namni itti quba qabu ka gaafa namni geemii taphatee mooyatameellee ka gaafa namni geemii taphatullee ka gaafa namni waa hundayyuu rakkatullee ka jaartii hiikuullee ka jaartii dhalchullee ka jaarsa irraa diqaalaa alarraallee ulfooftullee eessa jira ijji isaanii yookaan ammoo namni eessa quba qaba feemasoota kaayiroodha jechuudha. Jarana nuti tokkoffaa biyya baqaa keessa jirra. Argitanii jireenya biyya baqaa keessatti namni responsibility nurraa fudhatu hin jiru namni kiraa manaa nurraa kan falu hin jiru yookaan ammoo namni kiraa ifaadhaa nurraa kan falu hin jiru jechuudha. Kana keessa namni kan ijoollee qabu jira kan maatii qabu jira akkasuma kan as keessa dhalfatee ilmoo qabu jira kan biyyatti haadhaaf abbaan isaa rakkataatetu jira yookaan ol bayaniitiin isatti waan akkana nu godhaa jedhanii dirqama isanitti boohuu dhabanii qofaa fi erga mataa qaqqabatanii cadhisanii bishaan haayilaandii takkaa dhuganiitiin rafaniitiin ka'anii feemasoota kaayiroo jecha jettu. waan akkasan nurraa lafa kaaya tokko san lammata gaafa asirratti bayaniiti waa isanitti dubbatanii kadhattuu jettanii maqaa namaa moggaaftan argitanii kadhattuu maal godhaarti nama jalaa hin dubbattu asli nama miisenjara ofii seenuu hin danda'u nasriin akkas miisenjara ofii seenuu hin danda'u aniin tun jechuudha feemasiin jiddu galeettiin tun jechuudha tan humna hin qabne paawurii hin qabne tun hanga kiyyatti silkii namarraa kaasuu hin danda'u miisenjara kiyya keessa seeneetiin osoo jedhee amma ol baasee isinitti agarsiiseeti rakkataa hedduutu jira ka haati harka jalaa badee jira kan obboleessi jalaa badee jira kan obboleessi harkaa dhukkubsatu jira kan haadhaaf abbaan biyya irratti harkaa dhukkubsatantu jira kan birrii irraa nyaatametu jira kan diqaalaan itti ulfaa'etu jira kan madaamiin mana irra rakkiftetu jira kunoo argu jirtan jechuudha Muniir amma yoo xiqqaate waggaa 3 moo waggaa 4 rakkatamaa waliin iyya bayaadiyatti jechuudha hunda danda'ee waggaa 8 malee waggaa 7 hunda isaanii dandeettee keessummeessaa taate mee fakkeenyaaf jechuudha ati mataan kan kee hunda isaanii rakkataa oromoo hunda keessummeessee jira yoo xiqqaate guyyatti nama 50 keessummeessa nama 50 hunda hin dandeessu qaba rakkataan oromoo kun hin dandeessu hin danda'u bara Indon commenti yu hunda dubbisu hundan sanga commenti kani dubbifte deebiftuuf kute asliin commenti kennan dubbisu maakiin commenti kennan nasri mubarak jechuun irra maaltu jira jedhaniiti yaadu ammas gaafa namni tokko nama tokko fuudhee isinitti gadi fide olola biraa haasaya bara dheengaddaa kabara garasi gamaa fuudhanii walitti qocanii walitti wonnadhanii akka waan nama na gargaaraa wayii isiniin jedhe yookaan ammoo asliin